Jirtu ummata biyyaa akkam jirtan hundi keessanuu bika jirtanitti dhiyaaddaa isinin jenna gara mana keessanitti dhufaa jirtan dursoo eessarraa akka nu daawwachaa jirtan eessarraa akka sagalee tan dhagayaa jirtan neetworkiin akkam nagee qabdi hundumaa uumee babarreessaa mana keessatti egaa irra deddeebi'uudhaan baga dhuftan isinin jenna qophiilee gurguddoo oduu guyyaarraan tanaa tan isin dhaga'uu qabdan jennee yaadne walitti fufunaanne isin qabannee dhiyaanneeti jirra tartiibaan isiniifin himuudhaa hundi keessanuu dhiyaaddaa isinin jenna. Egaa akkuma aadaatti eessarraa akka nu daawwachaa jirtan eessarraa sagalee tan akka dhagayaa jirtan babarreessaa mana keessatti dhugatti wanni gartee ammaan tana deemaa jirtu oduuleen haalaan jijjiiramaatii jirti akkasuma sanitti biyyoottan addunyaadhaa akka duraanitti moggaa taa'ullee dhiisaniiti amma ifatti gartee as bahanii eenyu akka deeggaraa jiran lola kana keessatti eenyu akka gartee inumaatu jeequmsa uumaa jiru ifatti gartee dudubbachaati jiran. Kunis jijjiirama politikaa lafarratti gartee jiru agarsiisaa jira jechuudha. Akkasuma sanitti gaa dursoo waan edda galgala Ameerikaadhaa fi Iiraan itti bulanirraa keessaafuu haleellaa Ameerikaan xiyyeeffannaadhaan kibba Iiraan kana akka malee akka haleelaa turte san gubbaarratti lola kana gara gartee infrastructure biyyattiidhaa diigurratti akka xiyyeeffatan. Miidiyaaleen oduudhaan akkasuma sanitti footoodhaa fi viidiyoo garaagaraa baasanii mirkaneessaati jiran. Gara kaaniin edda galgala pirezidaantiin Ameerikaadhaa akka haasoo godhaa turetti filannoo biyyattii tana keessatti gaggeeffamaa ture kan bara 2020 jechuun filannoo dabre jechuudha. Filannoo dabre san dura deeminsaan biitti jeequmsa uumtee filannoo keenya keessa harka naqatte. Chaayinaa jechuudhaan dubbateeti jira. Akkasuma sanitti itti aansuudhaan Raashiyaanis harka keessaa qabdi jedhee dubbateeti jira. Kanarratti immoo yeroo ammaan tanaa maaliif pirezidaantiin Ameerikaadhaa waan amata 4 duraa irratti gartee quba laata takkaa'u gartee waan amata 6 duraatti quba laata yaanii warreen adda addaa yaada isaanii dhiheessaati jiran. Sanirraas waan takka taniin isin himutu jira. Akkasuma sanitti mootummaan waraanni Iiraan edda galgala Oomaan keessa naannoo gara kibbaa gara kaabaa bikka waraanni Ameerikaadhaa jiran hoteela adda addaa haleelaniiti jiran. Achirraas gartee oduudhaan isinii qaba. Akkasuma sanitti waraanni Iiraan kun achitti hin dhaabbanne haleellaalee isaan gaggeessan keessaa akka malee tan namayyuu ajaa'ibsiisaa jirtu magaalaa biyya Kuweetii fi Bahareen kaampiilee waraana Ameerikaa gurguddoo keessa jirtuu fi akkasuma sanitti Qataaris inumaa Joordaniis irra deddeebi'anii haleeluu bira dabranii guututti gartee kaampiilee tana balleessaa jiran jaaniitii odeessaa jiran achirraas oduudhaan isinii qaba. Akkasuma sanitti guyyaarraan tanaa oduun ajaa'ibaa takka biyya Yemenirraa baateeti jirti. Yeroo dheertuudhaaf xayyaaronni gaa biyyootan adda addaa biyya Yemen tana akkan seenne dhorkaati turan. Kanuma ilaalchisee guyyaa kaleedhaa akkasuma san dheengaddallee gartee yeroo itti gaafataman Huusiidhaa haasoo godhaa ture nuti amma booda uggurrii biyyoottan adda addaa akka gartee xayyaaronni biyya biraa biyya teenya hin seenne godhuudhaaf tattaafatan tana cabsineef irraa haasuu qabna jedhee haasoo godhuusaa isin himeetiin ture. San ilaalchisee guyyaa irraan tanaa akka oduun ibsaa jirtutti xayyaarri biyya Joordan yeroo duraatiif ummata gartee fe'atee akkanatti kunoo sanaa galeeti jira. Kunis oduu guddoodha. Akkasumatti gaa itti aansuudhaan oduuleen naannoo teenyarraayis keessaafuu biyya Eertiraadhaatii fi Suudaan jidduu guyyaarraan tanaa dura deemtoonni biyyottii lamanii Eertiratti wal arkaniiti jiran. Keessaafuu gartee akkumaan amma dura isin himaa ture Alburaanii fi pirezidaantiin Eertiraadhaa isaanis wal arkuudhaan simannaa addaa walii godhanii akkasumatti gartee marii yeroo irratti gartee gaggeessaa jiran miidiyaaleen gabaasaati jiran. Akka gartee oduuleen adda addaa dubbattuttis maali yaanni isaanii waan ta'erraa waan isinii himutu jira. Gara kaaniin biyya teenya keessaas oduun isinii qabu ni jirti. Akkasuma sanitti oduu gartee karaa biraan dabarre guyyaa kaleedhaa yeroon waa'ee haleellaa mootummaan Iiraan Israa'el irratti hin godhiniif maaliif jettanii gartee yaada adda addaa warreen dhiyeessanis ni jirtan. Yaada sanirratti gartee waan takka halee isinii muraaf tattaafadheetiin ture. San qofallee odoon taane inumaatu arraan tana ida'annoodhaan miidiyaaleen biyyoottan jiddugaleessa bahaa
oduu ajaa'ibaa takkaan gabbaanii jiranii oduu sanirraas gartee teenyaa hojii waan walitti deemtu jecha isiniifin irraa himuu ta'a jechuudha. Akkasuma sanitti gaa oduu tana qofallee odoon taane inumaatu guyyaa torbaan kana biyya Chaayinaa keessatti marii waa'ee AI irratti keessaaf gartee yeroo ammaan tanaa teknoolojii AI kan gartee addunyaan guutuun inumaa gartee haara'uminaan takkaa'u ammayyaan magaalaarra ooluu bira dabartee sa'aasaatti guyyatti gartee teknoolojiin tuni waa hunda akka jijjiiraa jirtu namayyuu gartee quba qabdin jeetiin addan. Kanuma ilaalchisee konferansii guddoon addunyaadhaa biyya Chaayinaa keessatti gaggeeffamaa turte. Achirratti gaa guyyaarran tanaa pirezidaantiin Chaayinaadhaa Xi Jinping haasa'u godhee inumaatu mootummoonni addunyaadhaa takkaa'u gartee addunyaan guutuun akkaataa dhaabbana takkaa'u gartee teknoolojii AI tana itti fayyadamuudhaaf dandeenyu namayyuufuu gartee walqixa akkaataa itti taatu irratti jaarmiya tokko jaaruu qabnaa je'eeti gartee yaada isaa dhiheessee jira. Akkasuma sanatti yaadni kanaa kuni biyya Ameerikaa keessatti illee amata lamaan dabre kana irraa haasawaati jiran. Garuu namni tokkollee nu as bahee gartee akka dura deeminsaatti yaada kanarratti hojjete hin jiru jechuudha. So kana qofaa miti oduu hedduudhaan isinii qaba. Akkasuma sanatti waa'ee kubbaa irrattis waan takka haasoo nuti jira. Egaa hundumaafuu dhiyaadha warreen gartee yeroo qophii dhiheessitu yaada gartee adda addaa qabdanis akkasuma sanatti jaarmiyoota gartee ammaan tanaa uumame ja'anii gartee kan haasawaa jiran warra maqaa moromootiin if moggaasanii gartee deemaa jiran guyyaa kaleedhaa nu komatteeti jirta. Nuti biyya taanee jirra akkasuma sanatti jaarmee mataa keenyaatti qabna. Ati kalee hogguu gartee haasoitu akka nuti paasabooroon qabnetti haasoitee jirta. Garuu paasabooraas ni qabnaa jettanii gartee footoo horiinatti ergitanis ni jirtanii. Dogoggora keenya gaaslaa'uu gartee waan isin dhaabbata keessan gartee guututti waan hin beekneef jecha paasaboora keessan qabaachuu waan nu mirkaneessitaniif isiniif sirreessinaa isiniin jechuu barbaada. Paasabooraas ni qabdanii. Horiis maallaqas gartee keessan qabdan akkasuma sanitti biyya taataniiti gartee jirtanidha. Garuu immoo wanni malee konfiis na godhu biitti teessan eeysaadha gartee cinaan biitti teenya Oromiyaa keessa naannoo Matakkalii jettaniiti gartee biitti teessan eeysaadha gartee cinaan biitti teenya Oromiyaa keessa naannoo Matakkalii jettaniiti gartee biitti teessan eeysaadha gartee cinaan biitti teenya Oromiyaa keessa naannoo Matakkalii jettaniiti gartee barsiisaa jirtanii. Sogaa amma gartee warra gartee ifiifuu yaada garagaraa qabu kana akka gartee yaada gara tokko dhufeetti irraa dubbachuu hin danda'u. Garuu hogguu sirreeffatan irraa haasawinaan isinin jaa akkasin naa qofa qabaadha. Guutumatti dhiyaadhaan isinin jaa harka keessaniin taaptaap godhaa koppiiliin godhaadha. Sheer godhaadha. Dhugatti wanni gartee dhaabbanni Oromoodhaa kuni guddoon takka wanni akka naa gale wanni inni itti irraa dhufe rakkoo uummata Oromoo irratti geessu kana dhaga'uu dadhabbiirra. Takka agartee falmannee firraa dhoorkuu takkaa'uu nuutumaatu yeroo hunda boo'aayi. Saba yeroo hunda boo'u kana keessa agartee bahuudha qabnaa jechuudha. Kuni gartee rakkoo dhiisanii duraa ca'uudha. Rakkoo tanaaf furmaanni maali jaanii oduu gatta'anii hin mari'anne dhiisanii duraa baafachuudha jechuudha. Akka gartee nama fakkeenya isinii kennu garuu immoo dhugaa rakkoo hedduutu nurra jira biyya alaatis biyya keessaas inumaatu bika jirru hundatti gartee rakkoon uummata Oromoo ni jirti. Hogguun akkana jiru dhugatti gartee ashoofuudhaaf takka qaldiidhaaf otoo hin jenne rakkoo hamtuutu nurra jira. Akka sabaatti garuu ijoolleen tuni gartee wanni isaan amma godhaa jiran akkana fakkaatutti rakkoo Oromoo tana dhaga'uu dadhabneedha. Biyya keessattis rakkachaa jirra, biyya alattis rakkachaa jirra. Inumaatu kunoo bikka takka takkatti fa'aa biyya baqaafaa irratti gartee waan hamtuu walirra dalagaa jirra. Tanaafuu yoo nuti saba kanan taane saba biraa yoo taane irra wayyaadha jechuudha beektanii. Sogaa guutumatti gartee sanis akkasitti quba qabaadhaa fi ammoo dhugaa wanni gartee irra deddeebi'ee isinii himu takka mootummaa biyya keessa jirtu tanaas gartee hogguu qeeqxan hogguu laaltan
jechoota isaanii ilaalina hujii isaanii ilaala namayyuu gartee hujiidhaan murteessuu danda'uudha qaba. Akkasuma sanitti oduu kalee irratti gartee haasoo Jawaar kalee irratti waan adda addaa tan gartee Jawaar haasowetu jira. Keessaafuu abaa'oo daawwitiin gaggeeffamtuu fi hidhannoo mootummaa jidduu jirtu takka gartee abaa'oon daawwitiin gaggeeffamtu bilisiginnaa gullalleedhaa jedhee gartee tan itti yaame san achirraas gartee yaada adda addaa waan itti da'utu jira. Sanirraas gartee ni haasofna keessattuu warreen qurrama qabdan warreen yaada achirra kennachuu barbaadan yoo jiraatan xiqqoo booda naa obsaadha oduu booda walitti deebina isiniin jaa carraa isiniif hin kanna seentanii gartee yaada keessan akka dhiyeeffattanitti jechuudha. Guutumatti harka keessaniin garuu taaptaap godhuun dhiisinaadha. Koppii linkii godhaa sheer godhaadhaan isiniin jaa dhiyaadha gara oduu teenyaatti achi dabarra. Guyyaa edda galgala pirezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ibsa biyyattiidhaaf godheeti ture. Ibsi inni godhe kuni akkuma gartee torbaan kana isinii himaa turetti galgala Khamisaa pirezidantiin Ameerikaadhaa biyyattiidhaaf haasawni godheetiin isinii himaa ture. San ilaalchisee ibsisaa kuni kan irratti xiyyeeffatu filannoo amata 6 dura bara 2020 irratti gaggeeffamaa ture. Filannoon kunis wanni murteessaa ta'eef filannoo Tiraamp marsaa lamadaatiif irra dhiyaate itti kufe jechuudha. Dubagaa akka gartee oduuleen garagaraa jechaa jirtutti pirezidantiin Ameerikaadhaa wanni gartee filannoo kanarratti xiyyeeffateef mootummaa Raashaatii fi akkasuma sanitti irra guddinsaan mootummaa Chaayinaatu filannoo san keessa harka naqachuudhaan akka Tiraamp hin filamne godhe ja'aniiti gartee odeessaa turan. Akkasuma sanitti rakkoo gartee Raashaanis Chaayinaa gargaaruudhaan filannoo san irratti gartee gooti jee pirezidantiin Ameerikaadhaa odoo ragaa asiin baasin yaada isaa dhiyeesseeti ture. Dubagaa kana jechuun Raashaadhaa fi Chaayinaan ammallee gartee filannoo biyya teenyaa keessaa harka qabanii jeeti pirezidantiin Ameerikaadhaa irra deddeebi'ee haasawaa jira. Garuu dubbii jabduun takka tan namayyuu gartee arraan tana pirezidantiis akkasuma sanitti ibsa isaa kana itti qeeqaa jiran. Sa pirezidantiin kun ijaan qabuumoo warreen gartee filannoo Ameerikaadhaa yeroo adda addaa jeeqaa jiranii fi inumaatu gara fedhan jijjiiraa jiran biyya akka Izrael tana maaliif maqaa hin dhawinii maaliif Chaayinaadhaa fi Raashaa amma maqaa dha'uu barbaade jedhaniiti gartee gaaffii hedduu kaasan. Namni cinaanis wanni isaan jechaa jiran pirezidantiin Ameerikaadhaa yeroo ammaan tanaa wanni inni Chaayinaatti gartee qubalaachuu barbaadeef akkasuma san Raashaallee gartee maqaa dha'eef yeroo tana keessatti lolli Yukreenii fi Raashaa gidduutti gaggeeffamaa jiru akka gartee isaan hin barbaannetti waan deemaa jiruuf jecha inumaatu gartee gargaarsa Yukreeniif daranuu godhuudha jechuudhaani odeessaa jiran. Fuuldura keessatti gara lola cimaadhaa Yukreen gargaaruudhaan Raashaa irratti banuudhaaf jedhaniiti gartee odeessaa jiran. Gara kaaniin lola gartee kan fuulduraa jedhamee beekamaa jiru keessaafuu lola Chaayinaatii fi Taayiwaan. Akkaan gartee amma dura isinii himaa turetti naannoo Strait of Malacca akkasuma sanitti Strait of Taiwan kanarratti gartee Chaayinaan hammam takka lola Iiraan kanarraa barnoota fudhachuudhaan hammam takka gartee akkaataa isaan eegumsa heeraa takkaa'u gartee humna baharaatiin eegumsa lafa isaaniitii fi bahara kana akka godhaa jiran isinii himaatiin ture. San ilaalchisee waa hedduutu gartee jidduu bahatana keessatti gaggeeffamaa jira. Kanarraas gartee booda waan takka isiniif himuu ta'a. Akkasuma sanitti lola Yukreen kanarratti waan takka jabduudhaan isinii qaba. Eegaan gartee Yukreen maqaa kaasee walumaaniin isinii maqaa caloo dhageeffadha. Guyyaa irraan tanaa pirezidantiin biyya Yukreen Zelenskiin itti gaafatamaa waraana biyyattiidhaa hojiirraa ari'eeti jira. Akkasuma sanitti waraan biyyattii aangoo biyyattiidhaa kana riishafol godhaa jira takkaa gartee warreen aangoorra jiran cinaa isaanii kaasee nama biraa haaree warreen cinaadhaas gartee olii gad oofaa jira. Namni hedduun gartee akka irraa odeessaa jiranitti inumaatu Zelenskiin aangoo isaa tana daranuu jabeeffachuu jira. Warreen yaada isaa yaada waraanaatii fi akkaataa inni biyya tana itti gaggeessaa jiru hin jaalanne if duraa kaasu jira jaaniiti gartee yaada isaanii dhiheessaa jiran. Kana qofallee odoon taane ammaan tana oduun gartee bahaa jirtu akka jettutti mootummaan Yukreen tuni misaayila Ameerikaadhaatii fi akkasuma san
misaayila gartee the Patriots misaayil hajaanii kan gartee Ameerikaan lola Iraan kanarratti haalaan itti fayyadamaa jirtuu fi boombiilee adda addaa tan teknoolojii Ameerikaadhaatiin tolfamte. Taniin amma dura Ukraine tolchuudhaaf deemti jee isinii hime yoo yaadattan torbaan lama kana dura amma inumaatu akka gartee Zeleniskiin jechaa jirutti yoo xiqqaatte amata kana dhumarratti Patriot misaayilii kana ni tolfannaa jechaa jira. Inumaatu gaa wanni gartee as deemaa jirtu ifatti Patriot misaayilii kana yoo tolfatan Raashaa bikka barbaadan gartee haleeluudhaaf deeman jechuudha. Tana gartee qacellotti quba qabaadhaadha. Inumaa gartee dubbiin achi qofallee oduun taane inumaa wanni gartee Zeleniskiin waraana isaa kana itti jijjiiraa jiruufis ajajaan waraanaa kan gartee inni guyyaa arraan tanaa ganama kana hojiirra ari'e kuni akka gartee biyyattiin barbaaddutti waraana biyya keessaa wali guuraa hin jiru. Takkaa'u gartee waraana ida'annoodhaa humnaan guuraa hin jiru jechuudhaani isa kana gartee balaaleeffachaa turan. Dubagaa namticha kana gartee warreen isa jaalatu takkaa'u gartee warreen itti gaafatamaa waraanaa kana hojiirraa kana warri deeggaru hiriira guddaa magaalaa Kiyevitti gartee gaggeessaatii jiran. Akkamitti gartee nama gartee yeroo dheertuudhaaf biyya tana keessatti sadarkaa adda addaatti gartee hojjechaa ture. Inumaatu gartee haala waraanaa kana kan qaccelloo beeku akkamitti kaafte jechuudhaan isa kana homachaa jiran jechuudha. Bikka takka takkatti inumaatu gartee footooleen takka takka mee yoo jiraatte isiniin garsiisa. Akkaataa warreen Ukraine kuni ganda amma durallee isin garsiiseetiin ture. Akkaataa gartee isaan bikka hunda keessatti deddeemanii nama kana itti wali guuraniitu jira. Egaa gutakka. So akkuma gartee footoo tanarratti agartanitti namni kuni gartee namni lafarra jiru kunii fi namni kuni abbaa fi ilmi isaa xiqqaadha. Abbaa immoo qabaniiti gartee waraanni Ukraine makiinaa keessa gartee butanii makiinaa keessa naqu jiran. Ilmi isaa gartee lafatti abbaa isaa kana qabee gartee kanatti jara kana harkaa baasuudhaaf tooftaa gartee itti fayyadama humnuma isaa jechuudha. Dubagaa wanni kanaatuni magaalota gartee Ukraine keessa takkaa'u dhugaa magaalota Ukraine kana keessa bikka hedduutti gartee gaggeessaa jiran. Akka gartee mootummaan jechaa jirtutti namtichi gartee waraana gaggeessaa ture kuni akka barbaachisutti gartee ummata guuraa hin turre jechuudhaani gartee komii Zeleniskiin itti godhee jira. Akkanatti gartee kunoommaan tana ilmaan gaa ummata biyyattiidhaa guuranii dirqaman gara lolaa geessaa jiran jechuudha. Okay? San akkasitti harkadhaan isiniin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan reefuun tana waraanni Ameerikaadhaa gara isaaniitiin ibsa garagaraa baasaniiti jiran keessaafuu haleellaalee gartee ammaan tana gara Iiraan irratti gaggeessaa jiran kana ilaalchisee pirezidantiin Ameerikaatis inumaa gartee akka reefuun tana oduun bahaa jirtu jettutti haleellaan nuti Iiraan irra gaggeessinu ilaamaan tana infrastructure irratti gartee xiyyeeffame jechuun isaanii waan gartee uummanni nagayaa itti fayyadamu jechuudha. Gaa horii biyyattiidha jechuudha. Gara biraatiinis waan akka gartee dildilaa hospitaala fa'aa waan akkasiisan afaaniin gartee hospitaalan ja'an malee immoo halee isinii meetiin ture. Dheengaddallee gartee hospitaala haleelame isinii meetiin ture. Garuu bikka dildiloota gartee keessaafuu naannoo kibba Iiraan kana keessatti naannoo Hormuuz dhiyaatu Baandarabbaas kutaa jedhamtu. Achi haleellaa adda addaa irra gaggeessanii riqicha hedduudha diiganii jiran. Kunis gartee wanni godhaniifis akka mootummaan Ameerikaadhaa mootummaan Iiraan karaa loojistikiitiin bikka gartee miidhamte tanatti uummanninis waliin qunnamne akkasuma sanitti wanni barbaachisu meeshaa waraanaas yoo ta'e nyaataas yoo ta'e gara sanitti gartee akka dhiyaan uummata kana adda muruudhaa fi jaanitti gartee odeessaa jiran. Kanumaa hojii wal qabatee itti gaafatamaa waraana Ameerikaadhaa Pete Hegseth kootii takka gartee takka yaada namticha gartee istiraatejii waraanaa kan amata 100 dura gaafa gartee lola addunyaadhaa takkaffaa irratti inni barreesse. Namtichi san yaada sanfaa gartee akkaawuntii isaa gubbaa irratti dhoobaati jira. Dhugumatti gartee wanni yaadni gartee namticha sanii akka jedhutti isiniin garsiisa. Lola keessatti guddoon takka gartee hogguu lola gaggeessitu
guddoon takka loojistikiidha ja'a. Loojistikii tanagaa yoo ati gartee irratti hojjettee adda hamurtu taate inumaatu dandeettii lolaa guututti jijjiiruu dandeessaa ji'eeti gartee akka yaadaatti nama kanaa miti isin agarsiisan egaa. Waanuma ajaa'ibaati gartee wanni deemaa jirtu tuni. No, memoriin. Okay, let's see. Okay, anyways, boodaan isin garsiisa. Akka gartee kootiin inni yaanni inni gartee jechuu barbaade san guutumatti wanni gartee ammaan tana nuti Iraan irra gaggeessaa jirru kuni istiraateejiidhaanii inumaa gartee yoo nuti Iraan tana adda murruu taate takka gartee akkaataa waraanni Iraan meeshaalee adda addaa nyaata kana hunda gartee karaa Bandarabbaas kanatti gartee gadinsiisine taate inumaa gartee waraanni guddaan Iraan gara kibbaa ka jiru kuni bikka gartee isaan Hormuz illee itti kontrol godhanii jechuudhaani gartee yaada sanirraa dubbachaa ture. Egaa dubatti gartee hedduu nama ajaa'ibsiisa. Akkuma gartee ilaaltanitti dildiloonni takka gartee riqichi isaan edda galgala fi gaati sa'a 24 kana keessatti caccabsanirraa dildila 6 gurguddaa ka uummanni itti fayyadamu maqaaleen isaaniis gartee akka asirratti tarreeffame kana akkuma gartee na duuba gartanitti laalaadha dildila kana gartee kuno akkanatti gartee edda galgala dhoomee ture amma gaa duruuni waraanni Iraan gartee duruun dildila kanaas karaa hojiidhaatti deebisuudhaaf hojjechaa jiran. Akkuma amma duraatti yoo yaadatan hogguu isaan gartee dildiloota adda addaa kana hogguudhaan warri Iraan inumaatu gartee yeroon kannaniif daddafaniiti gartee dildila kana hunda tolchanii hojiirra deebisuudhaan amma durallee akkasitti godhanii nu garsiisanii turanii. Dildilli tokko kana hatti aanus gartee kana akkuma gartanitti isaan gartee kunoo duruun tolchuudhaaf gartee meeshaa hunda irra kaayyatanii hojii isaanii itti fufanii jiran. Dildilli sadaffaadhaatis kan isin garsiisu kana kunis gartee kan gama tokko makiinaan deemtu gama kaaniin immoo makiinaan dabartu jechuudha. Kanaas gartee kun hundinuu naannuma Bandarabbaas jaaniin kana keessa jira jechuudha. Okay? Akkasitti gartee kanaas quba qabaadhaadha. Dhugatti gartee yaanni gartee waraanni Ameerikaadhaa godhaa jiru kuni ammaan tana akka gartee oduuleen ammaan tana bahaa jirtu jettutti Ameerikaan dildila qofa odoon taane yeroo gabaabduu keessatti karaa humna elektirikaatii fi humna bikka gartee gaazetti walitti qabatan akkasumas warshaalee gaazaatii fi bikka biraatis ni haleellaa jechuudhaani miidiyaan Trump akkana jee ajaja dabarsuudhaaf deema jaaniiti irraa odeessaa jiran. So amma gaa wanni gartee Ameerikaan kana godhaa jirtuufis gabaabinatti Iraan tana haleeluu bira dabranii bikka gartee isaan rakku takkaa gartee jijjiirama uummata irratti uumuu danda'u kanaan eega godhan booda akka gartee Iraan gatteessee Ameerikatti harka kennattuudha. Okay? Akka Iraan harka kennattu qofa odoon taane ammaasis akka gartee Ameerikaan barbaaddutti harka kennachuu isaaniiti. Okay? So akkasitti gartee quba qabaadhaadha. Okay. Itiyaan Suudaan oduu itiyaan tutti dabarraa harka keessaniin taap godhaa koppiliin godhaadha share godhaadha warreen amma dhufaa jirtan warreen gartee salaamtaa jechaa jirtanis dhiyaadhaa isiniin jenna haliillaalee Iraan biyyoottan Arabaa keessatti gartee gaggeessaa jiranitti achi dabarraa. Ilaamaan tanaa tan Ameerikaan godhaa jirturraa haasawaa jirra. So itiyaan Suudaan mootummaan Iraan waraanni Iraan ajajaan waraana airspaceidha takka agartee airspace kan waraana qilleensaa jechuudha air force jechuudha gara biraatiin air force Iraan hagaggeessu reefuun tana miidiyaadhaaf ibsa godheeti ture akka gartee ibsa isaatti nuti hamma
rakkoo gartee Ameerikaan nurra gaggeessaa jirtu takkaa'u haleellaa Ameerikaan nurra gaggeessaa jirtu tana guututti hamma firraa dhaabnu lola keenya hin dhaabnu jechuudhaani ibsa miidiyaadhaaf godhee jira. Akkani jechuun maali? Lolli gartee Ameerikaan ammaan tana nurra gaggeessaa jirtu kuni lola yeroodhaati. Nuti immoo lola yeroo dheertuudhaatiif qophoonnee jirra. Haleellaalee gartee ammaan tana isaan godhaa jiran kana nuti dachaadhaani deebii godhaafi jirra jeetii haasawaa jira. Dhugumatti akkuma inni jee kana namni hedduun gartee miidiyaaleen garagaraa akka gabaasaa jiranitti Iiraan akka ammarsaa tana bikka kaampiilee waraana Ameerikaadhaa itti haleelaa jirtu kanatti amma dura hin haleellee jedhanii gartee odeessaa jiran. Keessattuu biyyoottan Arabaa keessaa galgala United Arab Emirates, Omaanis, Qatar, Bahrain, Kuwait, Jordan lafa tana hundatti kaampii waraana Ameerikaadhaa akka malee dhawaati jiran. Okay? Tana keessatti wanta gata gartee taniin isiniimu. Obboleeyyan keenya qaceloo dhageeffadhaadha. Obboleeyyan keenya warra biraatii jira. Warra gartee xiqqoo afaan Arabaatii fi afaan wantaatii wal keessa lallaaqee oduu isiniimuutu jira. Ani viidiyoo akkasii san gartee hogguu natti ergitanii Jamaal dubbiin tun akkamii maarriidhaa jettanii gartee guna gaafattan. Gabaabinatti wanniin isinii himu oduu bikkarraa arkattan gartee mirkaneeffadha. Maaliif viidiyoo akkasii gartee hedduu natti ergitan niin harkaa ani yeroo hedduu caljeetiin bira dabra laaleetumaan bira dabra. Garuu immoo akkaataa gartee isaan isinii itti himaa jiran Iiraan biyyoottan Arabaa kana keessa hogguu haleeltu gartee akka Iiraan ummata haleelaa jirtutti biyyoottan Arabaa kana haleelaa jirtutti godhaniiti isinitti himaa jiran. San guututti dogoggora. Okay? Qaceloo dhageeffadhaa. Iiraan biyyoottan Arabaa kana haleelaa hin jirtu. Wanni isin godhaa jirtu akkuma gartee amma dura nu himaa turte sanitti kaampii waraana Ameerikaadhaa biyyoottan Arabaa keessatti jirtu tana haleelaa jirti. Takkasanii lamada bikka gartee waraanni Ameerikaadhaa qubsumatti godhatee jiru. Hooteellan bikka gartee mana jireenyaa waraana Ameerikaadhaa akkasumas naannoo jira. Naannoo adda addaa gartee bikka waraanni Ameerikaadhaa galu. Okay? Ganda waraanaa jedhamee ganda beekamuutu jira. Okay? Bikka akkasii san fa'aa ammaasis bikka gartee isaan warshaalee adda addaa itti qaban. Warshaa gartee gaazaatis haa taatu, warshaa kuusaa meeshaa waraanaas haa taatu waan hundaa kaampii ala kaayyataniitu jira. Okay? Waan akkanaa kana haleelaa jiran malee biyyoottan Arabaa haleelaan jiran. Isin gartee immoo kunoo akkanatti ati wanni ati jettu kaampii waraana Ameerikaatti haleelaa jirti jechaa jirta. Garuu immoo obboleeyyan keenya warri kanaa gartee kunoo biyya gartee Arabaatti haleelaa jirti jedhaniiti gartee odeessaa jiranii jettaniiti gartee gaafachaa jirtan. Saniifuu qaceellotti gartee adda baafadhaa laalaadhaan isin jechuu jira. Iiraan guututti waraanni Ameerikaadhaa jiddu galeessa baa keessa akka bahuu barbaadan. Okay? Kana gartee arraantanaa miti fadhinnaan katti dhufte. Fadhinnaan tuni ta isaanii dhufte amata 30 oli. Garuu immoo itti qophaawaati turanii arrammoo carraa arkataniiti kaampiilee waraana Ameerikaa tana akka malee barbadeessaa jiran. Dhugaan isiniin jaa amma kaampii waraanaa tan Bahrain keessa jirtu, ta Kuwait keessa jirtu, Joordan illee akka malee haleelaa turan. Guyyaa lameen dabre kana keessatti keessaafuu eda galgalaa. Akkasuma sanitti Qataaris amma kaampii guddoo waraana Ameerikaadhaa Al-Hudaydaa akka malee haleelaa turan eda galgalaas. Okay? San hundaa gartee akkasitti qofa qabaadhaadha. Okay. Namni gartee tokko isin jeeqaa jira. Na egaa isin akkanumatti. Bar ijoollee dhiphoo tanaaf isin yaadina. Irree hedduun laalle amma mana kana keessa namuma tokko dhufee gartee kanatti isin jeeqa beektanii. Nam tokkotu isin oowwisa kana dhufee isin hin jeeqin wanta hin jeeqina itti dhiisaa. Hin rakkatinaa fi laal. Irree hedduun ijoolleen akkanaatuni ijoollee gartee haadhaaf abbaa malee guddatte. Ijoollee mana barnootaa dhaquu dhiisiti cinaallee hin beekini. Barnoota arguu hin danda'an dhaga'uus hin danda'an warri akkanaa hun beektanii. Isin ammoo isin gartee warra akkanaa kana dhageeffattanii wanta hin jeeqina itti dhiisa. So itti aansuudhaan wanni gartee isinii himaa jiru keessatti guddoon takka ta'an gartee warri Iiraan godhaa jiru kuni
istiraatejii isaanii tan yeroo dheertuu itti qophaa'an kana galmaan ga'uudhaaf lola gartee Ameerikaa irra gaggeessuudhaaf karaa dheeraa deemuun irra hin jiru. Dursoo lola ollaa kanaati. Lola ollaa kana gartee akka fedhanitti ogguu gartee lafa hunda amma beeka kaampiin Al-Hudaydaadhaa tan Qataar keessa jirtu. Kaampii yoo xiqqaatte doolaara biliyoona 30 ol itti baasanii ijaaran. Ka Ameerikaan irraan kaayyannee garuu meeshaaleen kaampii san horii guddaan gartee kan kaampii san jaare horii Qataarii beeka. Al-Hudaydaa horiin jaare kan Qataarii. Abbaa imirticha kan dheengadde du'e kana. Isaatu jaare odoo Ameerikaan hin gaafatin. Jaareeti Ameerikaa itti yaame. Kunoo isinii jaarree jirra hoottaadhaa jeeni mana isinii goonee jirra kaampii guddoo isinii jaarree jirraatiti itti galaadhaa jeeniti akkasii yaamee Ameerikaa gartee kaampii tana galche. Ameerikaan amma achitti wanni isin dhabaa jirtu irra hedduun isiidhaa meeshaalee waraanaati ta'ifii isaaniitiif geeffatan. Ta gartee intelligensii tan basaasummaadhaa akkasumas san gartee tan bika gartee huusaa meeshaa waraanaa bika gaazatti walitti qabatan waan akkanaa kana dhabaa jiran. Akkasuma sanitti gara kaaniin akkuma harree kun tana itti gaafatamaa waraana Ameerikaadhaa gartee kootii dur loojistikii gartee muruu qabdaa lola mo'achuudhaaf je'ee gartee kanatti sooshaal miidiyaa gubbaarratti maxxanseessan hin jenne. Iraanis sanuma godhaa jirti garuu gara addaatiin tooftaa addaatiin jechuudha. Meeshaalee isaaniittis balleessaa akkasuma san akka gartee Ameerikaan xayyaarallee eerpoortiilee tana keessatti hin qubsiifne godhaa jiran. Haareetti gartee yoo qubsiisuu barbaadan taate eerpoortii guututti tolchuu qaban inumaa san qofallee miti beekaa. Inumaatu gartee akka isaan hulii booda as keessatti qaama ta'anii jiraachuu hin dandeenye godhaa jiran. San akkasitti gartee quba qabaadhaadhaan isin jechuu barbaada. Oduu tana keessatti oduun itti da'u takkaatu jira. Akkuma gartee ono laal bikin reefun tana barbaade jinniin na jalaa fuudhe ono tana laal Timothy Pickering jaaniin namticha kana namtichi gartee amata dhibba dura lola gartee istiraatejii lolaa irratti akkaataa gartee loojistikii itti muruu dandeessu. Yoo loojistikii itti murte guututti gartee lolallee akka injifachuu dandeessu jee gartee gaafa duraanii san nama barreesse jechuudha. San itti fayyadameeti gartee inninis akkaawuntii isaa gubbaarratti barreessaa jira jechuudha. Duba kana keessatti haleellaa edegalgala Ameerikaan Omaanitti gootee jirti jee isinii himeetiin ture. Hoteelli kuni Crown Plaza jaaniini Crown Plaza kana waraana Ameerikaatu keessa jira. Akkuma gartee lolli kun gartee hogguu eegalamu ni yaadattanii miti Febraarii fi Maarchii keessa Qataarii, Dubaayii fi Saudi Arabiyaa biyyootan kana hunda keessatti gartee waraanni Ameerikaadhaa kaampiirraa bahaniiti hoteelan ummanni keessa galu takka gartee hoteelan public hoteelii hatee gartee kana keessa galaa turan. Kanneen Iraan gartee yeroo jidduu lolaa sanis haleelaa turan. Arraas waraanni Ameerikaadhaa as keessa jiran hoteela gartee Crown Plaza kana kuni karaa kaaba Omaan jira. Hormuzitti naannoo dhiyaatu jechuudha. Naannoo san jira achitti gartee waraanni Ameerikaadhaa as keessa jira gartee irra dhaqqabaniiti hoteela kana edegalgala haleelanii turan. Hogguu haleelan laala akka gartee hoteelli kataatti jijjiirame. Ne agartanii miti? Hoteela kana gartee kana dhawanii jiran. Ilaamaan tanaa oduun bahaa jirtu keessatti waraanni Ameerikaadhaa hamma daawanii jira jechaa jiran garuu immoo nama hanqanaa fi nama du'ees gartee wanni irraa dubbatan takka illee hin jirtu. Garaagarummaa isaa qofaan isin garsiisuu barbaada laalaadhaa. Isaa gartee yeroo fayyaadhaa akkana fakkaata. Eega haleelame booda akkana ta'ee jira jechuudha. So akka gartee ammaan tana gaa oduun jechaa jirtutti pirezidantiin Ameerikaadhaa lola kana gartee ol kaasuu barbaada takka itti da'uu barbaada. Firikwensii lolaa kan ammaan tana deemaa jiru kana daranuu jabeessee itti fufuu barbaada yaaniiti oduun jalaa baatee oduun miliixee gartee gabbahaa jirti. Akkana jechuun hanga ammaan tana pirezidantiin gartee infrastructure biyyattiidhaa dildilaa kana haleelaa jira.
taawara gartee bikka warreen Iiraan Hormuz itti gaggeessan takkaa gartee basaasa itti godhan kana gartee haleelaa jira. Kana bira dabree ammaan tana gartee inumaatu gartee humna elektirikiidhaa humna gartee bikka nikularaa fi waan adda addaa gartee ta'an warri Iiraan kuni lafa jalaa qaban kana hundaa'u ni haleellaa jechaa jira jechuudha. Akkana jechuun maali? Lola kana sadarkaa itti aantutti ol kaasu jechuudha. Okay? Kanarratti mootummaan Iiraan wayii jettee jirti jeetitiin isinii himaa ture yoo yaadattan warreen gartee mana keessa jirtan akkaataa gartee mootummaan Iiraan jettee ibsa baaftetti maal jeetiin isinii himaa ture yoo Ameerikaan infrastructure keenyatti xiyyeeffattee haleeltu taate nutis biyyoottan Arabaa kana akka jirutti infrastructure isaaniiti diinaa isaan qofa haleellaa jedhanii dubbatanii jiran. Okay? Dhageessanii miti. Kana keessatti oduun eda tan baate takka ilaamaan tanaa hin mirkanoofne garuu immoo akka jedhanitti mootummaan Iiraan dildila Bahareenii fi Suudi Arabiyaa jidduu jiru. Dildila gartee haalaan guddaa bareedaa. Okay? Dildila san haleeluun ooltuu jedhanitti gartee eda galgala namni hedduun irraa haasawaa ture. Garuu ilaamaan tanaa hin mirkanoofne san. Haleeluu dhabuudhaas wanni gartee irraa mirkanaa'e takka illee hin jiru. San gartee akkasitti quba qabaadhaadhaan isinin jaa. Dhiyaadhaa gaa obboleeyyan keenya oduu teenyatti fufnaa yeroo takka gartee wanniin footoo jijjiiruufis akka gartee tooftaa tiktaakii kana biratti dabarruuti. Tiktaakii quba qabdanii yeroo hedduu gartee akkaataa isaan itti nu rakkuudhaaf takkaa'u akka nuti gartee oduulee akka barbaannutti gartee isiniin dhiyeessineef hidhaas takkaa'u gartee miidhaa adda addaatti sinurra gaggeessaa jiranii san hundaa gartee quba qabaadhaadha. Tanaaf gartee footoo oduudhaa wajji walitti hin deemne kakkaayaa oguun gartee kana godhanii beekanii amma ispoortii irraa haasa'u jira jaaniitiin nu dhiisan jechuudha. Isinii galtee dubbiin akkasi. Tanaafuu isinis gartee harka keessaniin taaftaa'u godhaa koppiiliin godhaa sheer golii godhaadhaa dhiyaadhaa warreen ma dhufaa jirtanis dhiyaadhaa. Warreen gartee moronootis dhiyaadhaa isinis chaanalloon keessanii isinis keessanii chaanalloon gartee ka oromootis ka moronootis hundumaafuu chaanala keessanii dhuftanii gartee oduu itti dabarfachuu ni dandeessanii akkasitti gartee nuuqoo qabaadhaadhaan isiniin jaa. Tole egaa oduu itti aantuttiin isiniif itti fufaa. Okay. Guyyaa laal wanniin gartee dogoggora tokko irraa if eeguun gaariidha warra gartee oduu isinii dabarsu kana gartee firraa akkaataa gartee Iiraan lola kanatti gaggeessu jirtu kana mimicciiranii warra isinii himu je'ee gartee oguun dubbadhu barruu as duubatti gartee barreeffamte tana Xi Jinping gara gartee dubbii himaa isaatiin guyyaa kaleedhaa wayii je'ee ture. Wanni inni je'ee gabaabinatti yoo biyyootan Arabaa kun warreen ammaan tana Iiraaniitu nu haleelu jira ja'anii dubbatan haleellaa tana firraa dhaabuu barbaadan dursoo waraana Ameerikaadhaa lafa isaanii keessaa baasuu qabanii takka ammoo akka Ameerikaan lafa isaanii qilleensa isaanii itti fayyadamtee Iiraan hin haleelle godhuu qabanii je'eeti gartee miidiyaadhaaf dubbii himaan Xi Jinping dabarsee ture. Kanammoo Xi Jinpingitu je beeka. Okay? Akkana jeeti dabarsee jira. Sogaa guddoon takka gartee wanni amma gartee ani isin himaa jiru Xi Jinpingiinis Raashaanis inumaa gartee gara akka duraanitti gartee jidduu jireessa irratti deemuu dhiisaniiti ifatti gartee garee cinaa dhaabbatan san garsiisaati jiran. Okay? Biyyoota Arabaa haa iyyanii waan fedhan haa jaanii himannaa gartee Iiraan irratti haa bananii rakkoon sanii miti rakkoon ifiifi akka haleelamtan takkaa gartee qilleensi airspacein keessan lafti teessan akkaataa isin itti haleelamtu ifiif godhaa jirtanidha. Okay? Kanarratti dursoo akka gartee Ameerikaan isin irra dhaabbattee naman dhiinne dhoorkaadha jechuun jira jechuudha. Okay? Akkasitti gartee tana hubadhaadhaan isin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan oduu gartee ajaa'ibaa takka taniin isin himuu barbaadu.
guyyaa kaleedhaatiif dheengadda jidduu dubbii himaan dura deemaan warra huuziidhaa haasawaa godheeti ture. Keessaafuu eega Ameerikaan Yaman akka gartee haleelamtu takaa'uu Suudi Arabiyaan eerpoortii Yaman tana akka haleeltu gargaaranii haleelte. Ilaamaan tana Suudi Arabiyaadha jechaa jiran malee namni hedduun akka jechaa jirutti xayyaaroonni eerpoortii Yaman haleelasan xayyaara Suudi Arabiyaatii miti yaaniiti gartee odeessaa jiran. Garuu gartee xayyaara Suudi Arabiyaatii fi xayyaarota gartee lolaa kan Ameerikaa garaagarummaa dilasan hin qaban. Bikka gartee dubbiin tun itti jijjiiramtuun isinii muutaa. San ilaalchisee Ahmad Al-Huuziin haasa'u godheeti ture. Inumaatu xayyaaronni Iiraan irraa gartee warra taaziyaa dhaqee dhufe galche san uggurrii amma dura gartee nurra kaayan. Biyyoottan ollaadhaatii fi humnoottiin biraatis san cabsaniiti dhufanii nuti amma booda biyyoottan addunyaa jirurra hundattu gartee wanni nuti dhaamsa qabnu akka isaan uggurrii tana hunda cabsanii Yaman gartee xayyaarri isaanii dhufee gartee takaa'u tajaajila nama olii gad oofuudha akka hannu je'eeti gartee haasoo godhee ture. Duba gaa odoon bikka san hin seenne dura miidiyaaleen akka gartee gabaasaa turanitti yeroo mootummaan Yaman Suudi Arabiyaa haleeluudhaaf misaayil gartee gara Suudi Arabiyaadhaa ergan xayyaaronni gartee samiirraa misaayilota san dhawee buusuudhaaf tattaafachaa ture xayyaara warra Izraa'elii jechaa jiran. Tana gartee waa xiqqollee isinii himeetiin ture garuu akkasii jechaa jiran akkasitti gartee quba qabaadhaa. So xayyaarri gartee dhufee Yaman dhawee san xayyaara Suudi Arabiyaati moo xayyaara Izraa'el moo xayyaarota gartee Ameerikaati nama hedduu konfiis godhaa jirti dubbiin. Tanaafi gartee hogguu lolluu kun deemu jidduu lolaas akkuma yaadattanitti gartee hogguu misaayilonni garaagaraa biyya adda addaatti irraa olii gad deemuu fi diroonnan adda addaa kuni cinaanis gartee Suudi Arabiyaa kadhee cinaan kan Qatar dhee cinaan kan Yuunaayitid Arab Emireet dhee boodarra warri Iiraan gartee hogguu laalan nuti gara sin darbine nuti abaluun dhooyne jaanii akkasitti gartee mirkaneessaniiti dubbachaa turan. Boodarra eessarraa akka dhufe gartee akka ifa ta'uuf jecha jechuudha. So amma gaa eega gartee yaaminsa itti gaafatamaan huuziidhaa dubbate booda guyyaarraan tanaa xayyaarri Joordan. Amma gaa laala Joordanii fi Yaman nageewumaa walitti hin qaban. Maaliif keessaaf gartee magaalaan sanaa tuni warra huuziidhaatiin gaggeeffamti. Akkasuma sanitti gartee xayyaarri Joordan ummata gartee fi'ee kunoo arraan tana sanaa galgala kana seenuun isaa kuni uggurrii nurra jirtu tana cabsee jira jechuudhaani warri gartee warri Yaman qaceellotti gartee miidiyaalee garaagaraatiin ibsachaa jiran. Akkasitti gartee quba qabaaddaadhaan isiniin jechuu barbaada. Tana eegaan isinii booda oduu itti aantu taniin gartee isinii himu reefuun tanaa inumaatu gartee miidiyaaleen garaagaraa akka gabaasaa jiranitti Zelenskiin akka jechaa jirutti nuti yeroo gabaabduu keessatti misaayila gartee Ameerikaadhaa kan Patriot misaayil kajaaniin kana jaarachuudhaaf takkaa'u tolfachuudhaaf teknoolojii guututti qabna. Inumaatu amata kana dhumarratti gartee hojiirra ooluudhaaf ta'a je'eeti dubbatee ture. Akkasuma sanitti tooftaalee adda addaa tan gartee warri Yukureen kuni waraana isaaniitti hojii godhaa jiran kana isin himeetiin jedha. Akkana jechuun ibsa pirezidantiin Ameerikaadhaa edda galgala godhesanii fi akkasuma sanitti waan gartee warri Chaayinaadhaatis lafarratti hojjechaa jiran kanaa wajjin lolli kuni babal'achaa gartee akka deemu. Inumaatu gartee lolli Raashaadhaa fi Yukureen jidduudhaa asitti hafu qofa odoo hin taane inumaatu gartee kan Iiraanii fi Ameerikaatis babal'atee biyyoottan kun hundinuu booda lola tokko keessa gartee akka jiraachuudhaaf ta'an. Lolli kun jechuun lola addunyaadhaa sadaffaadhaati jennee amma dura haasofnee jirra. Akkasitti gartee quba qabaaddaadhaan isin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan let's see. Dubaga itti aansuudhaan pirezidantiin biyya Chaayinaadhaa Xi Jinping akkuma gartee na duba gartan kanatti guyyaa irraan tanaa ibsa bal'aa warreen AI'dhaaf AI akkanatti gartee biyyoottan garaagaraatirraa
biyyoottan addunyaa hedduurraa akkasumas gartee dura deemtoonni biyyottiidhaatis dippiloomaatonnis warreen gartee teknoolojii kaampaanii adda addaa gaggeessan qophii tanarratti hirmaataniiti turan. Qophii tana ilaalchisee yaanni guddaan gartee Xi Jinping kan haasawaa jiru yeroo ammaan tanaan nuti carraadha qabna. Carraan teenya akkaataa gartee teknoolojii AI kana itti fayyadamnee jiruu uummata keenyaa jijjiirru qofa osoo hin taane jiruu addunyaattillee akkaataa nuti itti jijjiirru kanaaf wanni kun gartee heera qabaatee dhaabni takka gartee gareen takka tan gartee AI tana AI addunyaa guutuudhaa tan gaggeessitu yoo itti ijaaramee heeratti baasanii akkasitti gartee irratti hojjetan gaariidha yaadachuu gartee irratti haasawee jira. Kuni gaa inumaa gartee AI'n kuni yeroo ammaan tanaa bikka gartee itti dhaabbatuu fi bikka gartee heeratti cabsu hunda gartee waan hin qabneef jecha inumaatu tooftaa adda addaa tolchuudhaan waan gartee namaa wajjin wal morku takkaa gartee sammuu namaa bira dabartee booda AI'tu nama caala jedhanii gartee akka yaanni adda addaa hojiirra oolee sanammaasis gara lolaatti gartee akka hin jijjiirre booda gartee uumaa biraatii wajjin wal morkuu waan taatuuf jecha odoo dubbiin gartee bikka san hin geenye irratti gartee heera baafnee waan kana tolchuun gaariidha waan kana dhaabuun gaariidha jennee akkasitti dhaabni gartee waan kana qofa gaggeessu addunyaa guutuudhaaf jaaramuudha qaba jeeti gartee akka yaadaatti dhiheessaa jira. Okay? Kuni gartee dhugaa yoo dubbanne waan gaariidha. Maaliifi wanni takka takka gartee tan ammaan tana AI'n tolchaa jiru. Tan gartee tooftaa AI'tiin namni gartee gara hojiidhaatti as baasaa jiru hedduu nama yaachisiifti, hedduu nama rifachiifti. Okay? Maaliif dandeettiin AI'dha dandeettii roobaatiitii miti. Dandeettiin AI'dha dandeettii ilma namaa gartee dandeettii sammuu namaa tana caaluu qaba jedhanii waa hedduudha godhaa jiran. Kana keessatti AI'n kuni gaaffii ati gaafattuu fi waan adda adda gartee ati bilbila kee kana harka qabachuu qofaan si kana guututti hubatee si baree si daran gartee ati boruu waan akkanaa godhuudhaa deemta jechuudhaan takkaa'u gartee wanni ati yeroo hedduu jaalattu waan kana wanni ati gartee bituuf deemtus waan kana jee if dura bahee dubbachuun tuni nama hedduu rifachiisaa jirti. Okay? Nama hedduu sodaachisaa jirti. Maaliif? Teknooloojiin tuni guututti asiin baanee beekaa amma bar infrastructure isii tana tolchaa jiran wanni gartee biyyoottan garagaraa keessatti daataa seentarii ijaarra jedhanii gartee akkanatti irratti hojjechaa jiran. Okay? Tana wajjin wal qabattee gartee daataa uummata Itoophiyaadhaa kan gartee amma dura isin hime tan mootummaan Ameerikaadhaa mootummaa Itoophiyaatti hojii walii galtee bitte tan qaamaa namaa takkaa gartee fayyaa namaa daataan san hundinuu bara deemee daataa seentaree kana keessatti galeeti kanarraa uummanni Itoophiyaadhaa dhukkuba akkam qabanii dhukkuba akkam dandahanii isaan kun gartee rakkoo akkamiitu nama kana fixuu danda'a waa hedduu gartee riisarchii itti gootee dhukkuba gartee isaan kana fixu itti ijaaruu ni dandeessaadha. Waa hedduutu as keessa jira. Okay? Tanaafi daataa seentariin kun ijaaramee daataan addunyaa kun hundinuu gartee akkana bibbitamee duba walitti gala jechuudha. Achi booda abbicha harkaa qabuutu waan fedhe itti hojjechuu danda'a jechuudha. Okay? Akkasitti gartee quba qabaadhaadha. Garuu yaanni gartee inni arraan tana dhiyeesse kun yaada hedduu murteessaadhaati yookaan namayyuu gartee wal jala deemee kan irratti hojjetu taate. Okay? Yeroo hedduu gartee waan abaluu nuu godhe nuti hin barbaannu jaanii gartee warreen dura dhaabbatus ni jira. Tanaatanii gidduu oduu takkatanii isin himu gareen takkatan warra Yaman Iraaq keessa jirtu. Dhaabbatoonni waraana adda addaatu gartee Iraaq keessa jira jee amma dura isin himeetiin jira. Gareen tuni guyyaa arraan tanaa ibsa ajaa'ibaa tokko baasaniiti jiran akka gartee ibsa isaaniitti nama pirezidantii Ameerikaadhaa lubbuusaa dabarse. Doolaara miiliyoona 10 ni kafallaa fi jaaniiti gartee ibsa baasanii jiran. Tunis waanuma ajaa'ibaati. Hanqasuma san gartee dhageeffadha. Taniin keessa gabboo isinii ibsuu miti sun. Okay, itti aansuudhaan waan takkaa jira taniin tana islaa'u isinii irraa himeetiin jira. Waa'ee gartee filannoodhaati. Dursoo odoon gartee oduu itti aantutti odoon dabarre waan takka gartee taniin yeroo biraatti isin garsiisutu jira miti. Akkasumatti gartee naa quba qabaadhaadha. Dursoo laala akkuma gartee asirra gartanitti kuni Hormuz keessa
eega gartee lolli kuni guyyaa lameen dabre kana keessatti guyyaa 15 irraa ilaa hanga guyyaa 16 akkuma agartanitti dooniileen gartee as keessa seentee bahaa jirtu yoo xiqqaatte dhibbeentaa 70 oliin gabbuutee jirti yaanitii odeessaa jiran. Okay? Akkana jechuun akka duraanitti dooniileen ol seentee gabbahaa hin jirtu. Inumaatu gartee jidduu lolli jabaate san akka sanitti gartee deebitee jirti yaanitii odeessaa jiran. Akkana jechuun maa jechuun gara biraatiin gaazonni as keessaa bahaa jiru hin jiru. Kana keessa gaa ikoonomiin addunyaatis karaa hamatti gartee rakkoo hamtuu akka qabaachuudhaaf teessu ragaan akkaasirra gartan kana. Okay? Kana gartee quba qabaadhaadhaan isin jechuu barbaada. Tanaatani gidduu fiifaan dhaabbanni gaa kubbaa miilaa addunyaadhaa guyyaa kaleedhaa kalee galgala nama akka gartee daanyaatti tapha guyyaa aladaa kana gaggeessu filaniiti jiranii akkuma gartee na duba gartanitti gurbaa kanaatu gartee ammaan tana daanyaa geebaa guyyaa aladaa tapha Ispeenii fi Arjentiinaa gidduutti gaggeeffamuudhaaf deemu kana isa kanaatu gaggeessuuf ta'a isaa fi warra isaa wajjin hojjetu jechuudha. His crew. Okay? So yoo xiqqaattee gartee isa malee nama 5 nama 4 kabiraatu gartee filamuudhaaf ta'a. Isaanis gartee filamaniiti jiranii guutumatti gartee namticha kanaatutu tapha gaggeessuudhaaf ta'a jechuudha. Atti maqaan isaa Slovaak way jaaniini isa jechuudha kan gaggeessuudhaaf ta'a. Biitti isaa Eastern Europe'dha. I think Slovenia na fakkaata. Okay? No, Spain is king. Okay. Yeah, nama feetan deeggaruu mirga qabdanii babarreessaa mana keessatti booda gartee ammoo anaabaluun jeenjeena oguu gartee Spain moote. Injijjiiratina. Spainii fi Arjentiinaa taphata oguu Spain moote anis bar duraan Spainii jettanii gartee nun shawwadinaadha. San akkasitti gartee beekaadhaan isin hin jaa. In beeni aboo akkas ta'uu mee afi nin qorodhaa. Nee gimee nin qorodhaa. No. Yeah, Salvaco Vichichi. I think Italian na fakata. Let's see. Yeah. Vincici, yeah. Salvaco Vincici. No, orreisati. Adani sinibazava. Yeah, he's Slovenian. Akuman isin inje durarratti maqaasatiin hin beekan. Slovenian, okay? Both referee has been international listed referee for FIFA since eega gartee bara 2010 irraa eegalee tapha gartee international taphachiisaa jira. Gaafii bareedduudha hafte garuu immoo yoo jara ta'e hin beekne. Okay, tajara boodatti deebina. Garuu akka gartee inni Sloveniyaa ta'e qofa beeka ammaaf. Tapha hedduu taphachiisee jira. Tapha gartee UEFA bara 2024 taphachiisee ture. UEFA Borussia Dortmund fi Real Madrid taphatan. Tapha gurguddaa hedduu taphachiisee jira. Even bara kanaa tapha hedduudha taphachiisee jira. Akka malee gartee wanta qaba seenaa qaba. Yurooppii keessattis tiimoota gartee FA'dhaatis taphachiisee jira warra British
British FA Cup-dhaas Arsenal fi rabshaa hunda taphachiisee jira jechuudha. Okay? So akkasitti qoqa baddaadha. Inninis warri gartee kubbaa guyyaa aladaa taphachiisu isaa fi warra isaa hojii filatamanii. Okay. Okay, warri gartee inni jaraa jettan jaraa miti. Jaraa miti, okay? Akkasitti qoqa baddaa. Garuu immoo addan beekaman beektanii jarri biyya feete fakkaateeti jiraata. Okay? So hedduu gartee jaraa miti hedduu nama dhibu. Akkasitti garuu qoqa baddaadha. Akka gartee ammaan tanaatti warra Sloveeniyaadhaati inni dhalataa Sloveeniyaadhaati. Amantiinsaa amantii warri baruu barbaadan he is a Roman Catholic. Okay? Catholicidha amantiin isaa jechuudha. Okay? Yoo amantiidhaas laaltan jechuudha. Akkasitti qofa qabaadhaadha. Congratulations jennaani. Ani tapha tokko kana I think laaleetiin jiran fakkaata. Tapha inni taphachiisaa ture. Nama gartee hariif. Okay. Oduutti aantutti achi dabarraa kumaan gaa isinii himutti yeroo hedduu wanta takka gartee isin garsiisaatiitiin isinii himaa. Okay, taniin isinii himu. Okay, let's see. Foto takkaa jira tan isin garsiisuu barbaadu. Okay, xumura irratti lakki xumura miti oduu takka taniin durso isinii himuutu jira. Guyyaa kaleedhaa yoo yaadattan yeroon live irra ture kalee galgala hogguun marsaa lamadaati hogguun live irra ture san waa'ee gartee maalii fi warri Iiraan kuni Israa'el tana hin haleelle ilaamaan tanaa haleelaa hin jiranii dubbiin tuni akkamii jettaniiti gaafina gaafattanii jeetitiin isin himaa ture. San keessatti mootummaan Iiraan tuni istiraatejii yeroo dheertuudhaati taphattiin isin jechaa ture. Hogguu gartee lola kana gaggeessitu. Lola kana gartee akka namni aaretti aaraa waa darbee emotionally gartee nama kana firraa hin dhorkajee utaalee gartee akkasitti waa godhu odoon taane obsaan pilaana gartee ifii isaaniitiif irratti hojjetanii lafa kaayyatan san akka fedhanitti illee haa haleelamanii garuu immoo pilaanuma isaanii san jala deeman. Kun immoo yeroo dheertuudhaaf gartee akka injifattu si godha obsaan hogguu hojjettu jechuudha. So kanarratti gartee ilaamaan tanaa hojjechaa jiranii. Wanni gartee Israa'el tana irratti hin xiyyeeffataniif Israa'el mataan isiituu biyyattii keessatti gartee rabshaa adda addaa qabdi. Biitti Israa'el tuni ifii isiitiifuu diigamuudhaaf teessii jeetitiin gartee waan takka takka isiniif irraa kaasee isiniif akkaataa polotikaa isaanii keessatti rakkoo guddoon jirtu lola ammaan tana isaan gartee biyyootan adda addaatti gaggeessaa jiran kunis waraana isaanii kana gartee akka miidhaa jiru qalbii waraanaa kana akka diigaa jiru kana keessatti ummanni waraanni Israa'elis gartee haalaan rakkoo keessa waan galaa jiru jecha namni haareeni waraanattis idaamaan jiru. Okay? Kana hunda gartee walii kaasetiin tooftaa adda addaa gartee isinii himaa ture. Okay? Duuba wanni ajaa'iba namatti taatu takka arraan tana kunoo miidiyaan gartee addaa tokko oduu tana miidiyaa gartee Al-Arabiyyaa Suudi Arabiyaadha oduu tana gartee qabatee gabbee hin jira. Okay? Iiraan yeroo ammaan tanaatti jiddu galeessa bahaa kanatti gartee humna olaantuu taateeti mul'achaa jirti jaaniiti gartee artikiilee kana barreessan. Duraan biyyootan gartee jiddu galeessa bahaa kana keessatti humniti silaa namayyuu sodaachaa turee fi humniti olaantuudha jaanii gartee tan bikkayyuu doominit godhaa turte Israa'el turte jechuudha. Kuma gartanitti gartee namtichi kun Netanyaahudha. So amma gaa rakkoo gartee ammaan tana deemaa jirtu tana keessatti mootummaan Israa'el akka malee kufaa jirtiidha. Okay? Humniti isaanii kufaati jirtiidha. Humniti kun ammaas kufiinsi bikka irraa dhufe dursoo keessaahii kufaa jiran. Achi booda waraana adda addaa keessaan gaggeessaa jiran kun kan gartee Gaazaa keessa gaggeessaa jiran, Siiriyaa keessa gaggeessaa jiran, Libanaanitti gaggeessaa jiran, Iiraanitti gaggeessaa jiran kun hundinuu isaan kana gartee akka malee miidhaa jiraadha. Biyya guddoo horii guddaa qabu nama hedduu qabu taatee lola kana gartee keessa dabartee sarvaayiv gootee ifii isiitiif nagaan jiraachuu hin dandeessuudha. Okay? Saniifuu wanni gartee isaan jechaa jiran qabxii guddoon tan Israa'elitti gartee rakkoo hamtuu taate
Ifisiitii fi if diiguu teessiidha amma dubbiin. Kanammoo obboleessa keessan kalee isin himee ture. Okay? Waan ajaa'ibaati beeka. Amma gaa yoo gartee garee Iiraan dhaabbattee halaaltu taate biyya takka ta'e ifisiitiifuu diigamu jirtu. Ta'e ifisiitiifuu dadhabbii hamtuu keessa jirtu. Tan gara waraanaatiin rakkoo qabdu. Tan gartee humnitii Hizballaa tuni akka malee hafuuratti kutaa jirtu. Okay? Tanarratti isaan kana haleeluudhaaf maaliif enerjii hin taane jechuudha. Enerjii jijjiirama guddaa siin finne maaliif irra baafta? Sanirra xiyyeeffannaadhaan kaampilee waraana Ameerikaadhaa tan biyyoottan ollaa biyyoottan Arabaa tana keessa jirtu gartee tana yoo barbadeessite. Tanarratti xiyyeeffatee gartee tana yoo barbadeessite. Tun ifiifuu diigamu jirti. Yoommoo gartee tana keessa Israa'el haatee Iiraan dhoytu taate. Shakkii takka illee godhina Iiraan haleellaa dachaatiin dhowteessi. Okay? San qofa gartee hin raamfatina. Na dhagaa jirtanii warri mana keessa jirtan cal jettanii harka keessanillee taaptaap godhaan jirtanii kooppiilinkis godhaan jirtanii akkami dubbiin tun. Ajaa'iba beeka. Qacellotti gartee ilaal amma kana edaan isin himaa ture beeka. Okay? Miidiyaan kuni istiraatejii addaatiin godhaniiti gartee barruudhaan dhiyeessanii jiran. Okay? Almaayiddiin jaama miidiyaan kuni almaayiddiin kuni gartee barruudhaanii waan gartee Israa'el ifisiitiif keessaan kufuu dandeessu. Obboleessa keessan kalee isin himee ture. Wanta na gartee inumaa gartee footoo irratti laala wanni isaan fidan laala Israa'el yeroo takka gartee bar waan footoo tanaa isiniif hin himaa miti. Qacellotti gaa dhaggeeffadha. Warreen gartee artii political saayinsii gartee baratan takkaa'u gartee akkaataa Netanyahuun laal tapha keessa hin jiru. Okay? Tapha keessaa baheeti moggaa jira. Akkanatti yoo laaltan. Garuu immoo Cheesii eenyu taphachuu jira? Ameerikaadhaa fi Iiraanii taphachuu jira. They're playing chess. Okay? Ameerikaan akkanatti gartee kun hombaltee jirti jechuudha. Cheesiin kukkufee jira. Iiraan immoo dhaabbachuu jirti. Israa'el maal godhuu dandeessi? Eega gartee dhaabbattee ilaaluudha. Amma fakkeenyaaf gaa sooljaridha. Kingiin kana ni beektanii bire Ameerikaan kingiidha. Sooljaridha kuni sooljaroonni gartee kukkufaa jiran. Iiraanis sooljarii isaanii kufaa jira. Kufaa jira. Garuu immoo humniti Iiraan gartee gaa humniti gartee nugusaa jechuudha. Kingiin dhaabbachuu jira jechuudha. Yoo gartee afaan cheesii yoo taphachuu beektan qacellotti gartee isiniif gala dubbiin. Iiraan injifattee jirtiidha wanni gartee isan jechaa jiran. Iiraan injifachuu kana gartee isin confusing ta'ina yeroo takka namni hedduun gartee confuse ta'e waan takka barreessa. Iiraaniif injifannoo jechuunii fi Ameerikaaf injifannoo jechuun waan adda addaati. Akkasuma san injifannoon Israa'elii fi injifannoon Iiraan waan adda addaati. Okay? Hogguun akkana isin hin jiru. Iiraan injifachuudhaaf wanni isin gartee godhuu dandeessu takka injifannoo isiidha wanni isin itti mirkaneessitu. Waan hundarraa waan gaxaantiidha. Akkana jechuun maal? Iiraan akka biyyaatti humniti isaanii waraanni isaanii dhaabbachuu takka isaanii. Lamada ifii isaaniitiif Hormuuz harkaa qabaachuudha. Hormuuz kana gartee kontirool godhanii odoo harka isaaniitii hin baane jechuudha. Iiraan waan lameen kana gootee lola kana keessa gartee dabarraan isaaniif injifannoo guddoodha. Okay? Injifannoon gara kaanii immoo yoo gartee Ameerikaadhaa yoo jettan injifannoon Ameerikaadhaa Iiraan guutuutti diiguudha takka sani. Lamada Hormuuz kana harka galfachuudha. Achi booda gaaza Iiraani. Aangoo gartee nama barbaadan mootummaarra kaayuudha. Kun hundinuu gartee yeroo ammaan tanaatti Ameerikaadhaaf ni tahaa moo tahuu jira jettanii ni yaaddanii kana gartee gaaffiif gaafachuudha. Okay? Yoo gartee kamiitutu irra wayyaa fakkaata. Kamiitu gartee irra ta'uu danda'a jettanii gaaffii gartee hoguu gaafattan ka irra gartee isiniif kanaatu gartee dhugaadha jettanii gartee katti isinii dhufu sun saniitu injifannoo tahaa jechuudha. So Iiraan wanni isin godhuu qabdu ulaagaa xixiqqoodha. Ulaagaa xixiqqoon maal? Humniti biyyattiidhaa kan diigamne. Waraanni kan diigamne.
Ammasis waraanni kun gartee akkan diigamne irratti waraanni isaanii kun ijaarame beeka. Akkuma nama dura isin hime istiraatejii gartee Ayatullah Ali Khameneiin tolchee lafa kaa'e tan gartee waraanni Iraan kun bikka 30tti gartee adda hiramee hundinuu ajaja adda addaa qabaatee yoo lolli gartee keessan irra dhufu taate odoo waliin dhageenye odoo ajaja olaanaa hin eegganne lola gaggeessu jechuudha. Tana irraanfatina tana waa'ee kanaa isin himeetiin jira amma dura warri mana kana hordoftanii. So akkasitti waraana ijaarame. Okay? Waraana kana keessa waraanni 5 yoo diigame waraanni 25 ammoo lola itti fufaa jechuudha. Akkasi dubbiin. Okay? Akkasitti gaa wanni gartee qaccolotti hubatamu qabu injifannoon tuni tan Ameerikaan barbaaddu fi ta Israa'el barbaaddu adda adda. Injifannoon tuni gartee ta Iraan barbaaddus kophaadha. Akkasitti gartee yoo kalaaltan taate wanni gartee confusion godhu akka leenu hin jiru isiniin jechuudha. Okay? So itti aansuudhaan oduu biyya teenyaatti dabarra dhiyaadha haa warreen ammaan tana dhufaa jirtan dhiyaadha harka keessaniin taaptaap godhaa copy linki godhaadha share godhaa isiniin jenna. Oduu biyya teenyaarraa oduu lamaan isinii qabaan isiniin jee takka gartee taniin dursoo isinii himuu barbaadu akkuma gartee na duuba gartan kanatti guyyaarraan tanaa Al-Burhaaniidhaa fi akkasumas Al-Burhaaniin gartee garee Suudaan keessaa warra gartee dhaabbata tokko akkasumas sanitti pirezidaantii Eertiraadhaa Isaayyaasii isaanis gartee wal arguudhaan Eertiratti marii gaggeeffachaati jiran. Mariin isaanii tuni dhugatti gartee akkaataa lolli Suudaan keessatti itti deemaa jiru kana keessatti gareen Al-Burhaan tuni injifannoo takka harkachaa jirti yaanii miidiyaaleen gabaasaati jiran. Sanirratti marii godhuudha. Itti aansuudhaan marii istiraatejii isaanii tan gartee Itoophiyaa hojii qaban. Jarri lachuutu Itoophiyaa wajjin yeroo ammaan tanaa diina akkasitti gartee quba qabaadha. Kana yeroo hedduu irra deddeebiitiin isinii himee jiran ni beektanii. Isaan ammaan tana istiraatejii gartee Itoophiyaadhaa wajjin qaban keessaafuu yeroo ammaan tanaa gara lolaa gartee Itoophiyaa wajjin waan deemaa jiraniif jecha kanarratti gartee akkaataa itti wal gargaaranitti akkaataa waliin hojjechuu danda'an irratti marii godhuudhaaf deeman. Itti aansuudhaan waan gartee Horn of Africaadhaa akka jirutti kanarratti gartee marii kophaadhaa godhuudhaaf deeman jaaniiti gartee irra hedduun isaanii warreen naannoo kanarraa babarreessu karaa akkaawuntii gartee akka X gubbaarratti barreessaa jiran jechuudha. Okay? Kana keessa gaa Itoophiyaan eessa jirti? Itoophiyaan eenyu wajjin marii gootee gartee Isaayyaasii fi Suudaan kaawuntar godhuu dandeessi. Eenyu hojii godhu jirti jettanii gartee gaaffii kaasuu dandeessan. Ilaamaan tanaa nama gartee Itoophiyaan Eertiraadhaas Suudaanis moggatti galchitee gartee cinaa dhaabbattee waliin marii gaggeessaa jirtu takkallee hin agarre. Okay? Garuu tooftaan yeruma hundaa'u istiraatejjiidha hojii deema istiraatejii qabaannaan istiraatejii tana execute goota yeroo gartee rabshaan dhuftu yeroo gartee rakkoon si qabattu. Okay? So akkasitti gartee quba qabaadhaadhaan isin jechuu barbaada. Okay? So itti aansuudhaan guyyuma arraan tanaa gareen shororkeessituu biyya keessaa gareen let's see siniifin fidaa neegaa itti dhufaati jirra. Okay. Gareen TPLF gareen gartee shororkeessituu biyya keessaa TPLF guyyaa irraan tanaa gara gartee Dabratsiyooniin ibsa godhaniiti jiran. Ibsi kuni miidiyaadhaaf godhame kana keessatti ummata Tigraay katee waraana Tigraay katee poolitikaanota Tigraay katee warreen amma dura maqaa TDF jedhamu san jalatti waraana mootummaa federaalaatii wajjin gaggeessaa jiran warra biyya keessa jirus warra biyya alaa jirus hunda keessanuu isin yaamneeti yaamisa isinii gooneeti jirraa koottaadhaa biyya teessaniif falmii godhaadhaa koottaadhaa nutti ida'amaatii diina keenya kana dura haa dhaabbannu koottaadhaa garaagarummaa qabnu fixannee gara lolaatti gartee haa garagallu biyya teessan gartee eegumsa godhaa fi jeetii dhiyeessaa jira.
Dhiiroo na dhagayaa jirtanii waan kana ogguna kanatti isiniim. Afaan Oromootiin isiniim jira yoo na dhagayaa jiratan taate mee mallattoo godhaa. Mallattoo godhaa. Cal jettanii gartee warreen na dhagayaa jirtan mee mallattoo godhaa. Wanni nuti irraa haasawaa jiru akka ummata Oromootti akka gartee saba guddaa biyyattii san keessa jirutti wanni silaa gartee nuti Abiyyi irraa eegaa turre yaada akkanaa kana. Okay? Yaada akkanaa kana maal? Gareelee gartee maqaa Oromootiin sossowaa jirtan. Kootaatiti biyya teessanii deebi'aa biyya teessanii gartee jaarmee hamma dandeessan gumaacha godhaadhaa. Biyya teena waliin gartee jaarree guddifnaa. Nuti hundinuu gartee walqixa biyya tanaaf gartee maqaa qabnaa jee gartee akkasitti yaaminsa godhee gareelee gartee maqaa Oromootiin sossootu hundaa'u gara gartee mootummaadhaa afeeree afaan nagayaatiin marii godhanii warreen gartee karaa waraanaa hojjechuu danda'u, warreen karaa daldalaa hojjechuu danda'u, warreen gartee dhugatti biyya tana jireenyaaf gartee waan takka illee jijjiiruu danda'u akkaataa isaan itti jijjiiranitti kan nuti haasawaa turre san yaanni kanaa kun gartee TPLF irraa guduuf dhugaan jirtu gareen gartee amma TPLF tuni yaada gartee ol aanaadha dhiyeessaa jiran. Dhugaa dubbadhaa. Dhugaa dubbannee gartee dhugumatti gartee soba jirus irraa dhiisuu qabna. Nuti soba irraa hin haasofnu jennee jirra. Amma booda dhugaa walitti himnee dhugaa irratti gartee hojjechuudha qabnaa jenneeti jira. Okay? Dubagaa arraan tana mootummaan TPLF yaaminsa akkanaa kana gartee hogguu isiin warreen amma dura maqaa TDFin dhaabbata gartee isaanii kanatti ida'amee waliin mootummaa haleelaa turan saniif yaaminsa hogguu gootu hammam takka gartee nama hinaafsisa akka Oromootti. Kanas gartee ija tanaan laalaa. Okay? Diinni isaanii nama fedhe haa ta'u. Diinni isaanii fedhu mootummaa bilisiginnaadhaa haa taatu. Fedhu Dr. Abiy haa ta'u. Garuummoo beeka. Waraanni irra hedduun mootummaa federaalaa keessa dhaabbatee gartee lola TPLF irratti banuudhaaf deemu takkaa'u gara Tigraay kana ol deemee gartee lola banuudhaaf deemu irra hedduun isaanii uummata keenya obboleeyyan keenya. Okay? Kana gartee hin raanfatina. Ammoo maaliif gartee bikka hedduutti wal fafacaafnaadha bara rakkoon gartee nu qabdee jirtu rakkoon uummata keenya irratti gartee dhumaatii adda addaa gaggeessaa jirtu. Okay? Wanni gartee halee Jawaar haasawaa jirus bartaanumaa bar waan biraatii mi beekaa. Amma Jawaar gartee qabxiileen inni halee haasaa ture san. Fakkeenyaaf dhaabbanni bilisiginnaa gullalleedhaa jee gartee abaa'oo daawwit gaggeessu san mootummatti ida'amanii mootummaa hojiin hojjechuun rakkoo takka illee hin qabdu jee Jawaar. I agree with him. Okay? Naaf gala wanni inni jechaa jiru. Garuu immoo mootummatti galaniif jecha maalii fi obboleeyyan keenya dhumanidha. Okay? Maqaa ABO'tiin warri sosso'aa jiru takkaa gartee maqaa adda addaatiin ijoolleen sosso'aa jirtu maaliif gartee jarreen kuni takka tooftaa gartee double agentiitiin takka ammoo tooftaa gartee ejentii mootummaatiin maaliif jara kana ajjeesanidha bara gaaffiin inni haasaa jiru. Dhagaa jirtanii afaan Oromootiin haasawee beekaa Jawaaris. Okay? Confusing ta'ina. Yaada gartee inni dhiyeesse san yaada namayyuu irraa mari'achuu qabu. Dhugatti gartee maaliif dhumaatiin obboleeyyan keenya irraa yoom dhaabbattiidha beeytanii. Dhaabni tokko mootummaa galuu ni danda'a. Mootummaa hojii hojjechuu ni danda'a. Rakkoo takka illee hin qabdu. Garuu immoo amma fakkeenyaaf laala. Wanta gartaniin gartee haleellee isin irraa hin dubbatiniitu jira. Ani waan kana gartee hogguun irraa dubbadhu hedduu gartee cinaa keessanii dhageeffamuu hin dhabu. Cinaan keessan ammoo maaliif gartee poolitikaan Oromoodhaa kuni hammam takka gartee dursoo dhaabboonni Oromoodhaa kuni Oromoodhaa akka diinaatti ilaala. Hundi isaaniitu. Okay? Hundi isaanii kun isin jiru dhaabbanni gartee amma fakkeenyaaf dhaabbanni ABO kun yeroo dheertuudhaaf gaafa gartee Eertiraa keessa tures achi duraas okay? Isaan dhaabbannummaan fedhe maqaa biraatiin akka isaan cina jaaraman hin barbaadan. Garuu immoo isaan mataa isaaniitis deemanii gartee uummata Oromootiif uummata akka illee godhan. Yoommoo dhaabbanni tokko gartee maqaa biraatiin jaaramuu taate
qabsoon isaanii guututti dhaabuma kana diigurratti as deebiti. Okay? Kana gartee warri poolitikaa keessa yeroo dheertu turtan ni beektan. Okay? Ana irratti gartee wanni wal sobnu takka illee hin jirtu tuni dhugaa jirtu. Wanni Jawaar haasawaa jiru sanu. Okay? Jawaar wanni jee qabxiin takka guddoon takka maali? Ijoolleen gartee ABO boodaa tan amma gaara keessa jirtu tuni. Qabsoo gaggeessaa jiran. Dhiibbaan irra geesseeti gaara keessa jiran. Gaaffiin Oromoo hin deebinee ja'aniiti gaara keessa jiran. Okay? Garuu dhaabbanni gartee dhaabbanni ABO gartee kan Finfinnee keessa jiru kan daawwitiin gaggeeffamu takkaa gartee bilisiginnaan gullalleedha. Mootummaadhaa hojii odoo walitti hin idaamin duraa'u maaliif isaan kana gartee akka diinaatti lola irra bananiidha. Okay? Ijoolleen tuni Oromoodhaaf jecha gartee gaara keessa jiranidha. Obboleeyyan keenya ijoolluma gartee dheengadda qeeroo turteedha. Ijoolluma gartee dheengadda yuunivarsiitiilee keessa turte san. Okay? Yeroo duraatiif dhaabni waraanni Oromoodhaa kan gartee ijoollee haalaan baratte. Ijoollee haalaan yoo xiqqaatte at least gartee high school fixxee yuunivarsiitiilee jirtu kan qabu dhaaba ABO boodhaati. Dhaaba gaara keessa jiru kana. Okay? Tuni dhugaa jirtu tana gartee irratti illee wanta hin jeeina. Yeroo duraatiif beeka. Ijoolleen tuni irra hedduun isiidhaa ijoollee muuxannoo poolitikaadhaa qabdu barattee beektu inumaa gartee rakkoo adda addaa keessatti illee qaamaan hirmaatanii gartee warra furmaata silaa ta'uudhaaf tattaafate. Garuu sababa gartee gareeleen adda addaa ta biyya keessa jirtu isaanii duraan qabsoorra ture san waan beekaniif jecha isaanii duraan qeeroo ture san waan beekaniif jecha lola irra bananiif jecha ijoolleen tuni lubbuu isaanii baafachuuf deemanii gaara galan. Okay? So wanni ammarraa haasawaa jirru silaa gartee dhaabbanni bilisiginnaa gullalleedhaa kuni dhaabbata Oromoo taate takkaa'ummoo dhaabbata Oromoo bilisummaa baasuu takkaa'u gartee tarkaanfii uummata Oromootii fi rakkoo uummata Oromoo irratti gartee silaa haa hojjetu taate maaliin isin jechaa ture yeroo amma duraatis irra hedduu. Caljaanii hin tattaanii yeroo gartee mootummaan heera wayii jijjiirtu yeroo mootummaan waan takka gootu yeroo gartee mootummaan lafa gartee bika adda addaatti waan kana hunda gootu jarri kun silaa Oromoodhaaf haa dhaabbatan taate caljaanii hin taanii akka duritti xalayooma qofa gartee barreessanii xalayaa qofa gartee gara miidiyaatti manxasanii jeetitiin isinii maan turre gabbaanii miidiyaadhaan dubbachuu danda'uu qabanii isinii jechaan turre. Miidiyaaleen Amaaraa ni godhanii bara. Paartiileen Amaaraa ni godhanii bara. Amma fakkeenyaaf paartiin PRP tajaaniin warri EHPAadhaa ibsa baasanii jiran waan amma gartee waa'ee biyyoolessa jaanii gartee walgahii gaggeessaa jiran kana irratti akka guutuutti gartee waan kana hin fudhanne. Inumaatu jaarmeenni gartee dhaabbata kanaatu guutuutti akka dogoggora ta'ee fi gaaffilee uummataa gartee tan bu'uura akka deebisutu hin jirre jaanii ibsa baasaniiti jiran. Okay? Akkasuma sanitti dhaabbanni ABO Finfinnee jirtu kanarratti gartee waan isaan dubbatanii jirti. Tanaaf gartee waa hundaa hogguu laalle amma gaa isaan jaarmee gartee gaara keessa jiru kanaatitu isaaniif diina tokkoffaadha. So jara kana gartee lafarraa dhabamsiisuudhaaf mootummatti idaamanii jechuudha. Yooniin gartee akkana jee isinii ibse dhugaan isin hin jaabeeqa. Jawaar akkas jedhe. Okay? Diinni isaanii guddaan ABO waboota gaara keessa jirtu sana dhabamsiisuudhaaf mootummaa wajjin hojjechuu eegalanii jedhe. Beeka yeroo dheertuu bar jaalmarroo kana ajjeesuudhaaf itti mokkoran itti tattaafataniitu turan. Okay? Ani garee tanaatu gartee isa ajjeesuudhaaf itti tattaafate jechuutu hin jiru. Waneen isin jechaa jiru. Yeroo dheertuudhaaf lubbuu isaa sana gartee baasuudhaaf namni hedduun itti tattaafateetu ture. Tuni oduu gartee namni poolitikaa Oromoo jala deemu beeku dhagee jiruus. Okay? Namni cinaan akka jechaa turanitti warra gartee ABO Finfinnee jirtu tanaatitu isa kana ajjeesuudhaaf irratti gartee hojjechaa ture jedhaniiti odeessaa turan. Yeroo takkaam yeroo hedduudha gartee isa kana ajjeesuudhaaf itti wanta godhanii turan. Hin dandeenye. Okay?
amma deebitee ogguu arraan tana dhuftee ogguu dubbiin akkanaatuun gartee ifa baate duba gaati dhaabbata gartee ammallee nuti gaafiin Oromoodhaa hin deebine jettee gaara keessa jirtu tana yoo dandeesse isaanirraa dubbachuu ni dhiifta. Yoo dandeesse. Ani nuti waan isaaniitti hojii walqunnamtii hin qabnu isaanis gartee gaara keessa jiran nuti immoo haalli gartee poolitikaa nuti hordofnu habiraati jettee gartee hojii ta'e Finfinnee keessaa oofuu ni dandeessa. San rakkoota akka illee hin qabu. Garuu immoo isaan kana diina godhattee isaan irratti gartee hogguu lolobantu. Gaaffiin Oromootu ni gartee akka hin deebine irratti hojjechuu jechuu bar gara biraatiin. Gara biraatiin dhaaba mootummaadhaa taatee jirta. Okkee san rakkoota akka illee hin qabu. Namayyuu abinis bar dhaaba mootummaati. Kana keessa gadi rakkoota akka illee hin jirtu. Nuti abin izeemaan dhaaba mootummaati. Inumaatu gartee mootummaan tuni mootummaa izeemaati. Akkaan isin himutti. Tanarratti gartee shakkiin godhatina. Maaliif? Ajendaan isaan oofaa jiran ajendaa izeemaadhaati. Ajendaan amma mootummaa keessatti oofaa jiran karaa gartee pirezidaantummaatti jijjiiruudha. Piraayim ministerummaarraa pirezidaantummaa jijjiiruu kun ajendaa izeemaadhaati. Ajendaa OPDO'ti miti. OPDO'n ajendaan qabdu. OPDO'n sagaleen qabdu. Okay? Oromiyaa diiguudhaa fi haareetti gartee biyyattii riistiraakchar godhuuf kun hundinuu gartee ajendaa izeemaadhaati. Okay? Dubaga deemnee ammaan tanaga arraan tana oguu gartee Dabratsiyoon biitti teessan diigamuuf deemti lolaatu irra banamuudhaa deema. Okay? Laal waan nu jidduu garaagarummaa nu jidduu jiru laal. Okay? Garaagarummaa nu jidduu jiru gatteenyee mareenneeti furmaatetti goonaa jechaa jira. Tanaafiin TPLF takkaa gartee Tigroonni kuni hogguu gartee waa'ee Tigraay taate waa'ee uummata Tigreedhaa guutaate hundi isaaniitu kan Finfinnee jirus kan gaara keessa jirus kan Tigraay jirus hundinuu afaan tokkoon haasawanii tanaafin isiniin jaa. Garaagarummaa nu jidduu jirtu gatteenyatti furmaatetti goonaa garuu immoo koottaatiti biyya teessan laal. Okay? Come back to your country jechaa jiran. Tigraay biyya taatee jirti jechuudha. Wanni gartee impaayarri keessaan diigama hogguun isiniin jiru waan akkanaati jechuudha. Okay? Karaa kutaa teessanii karaa isteeta keessanii kottaa jechaan hin jiru. Come back to your country jechaa jiran. Come back to your country, come back to your people. Okay? Dabratsiyooniitu jechaa jiran uummata isaaniitiin. Tigraay deemtee gara biyyaatti gartee if ol kaasaati jirti jechuudha. Biyyatti. Ummata biyya teessan dhaqqabadhaadhaa. Ummata keessan dhaqqabadhaadhaa jechaanii jira. Okay? Abdi Shakur hin dogoggorin mirga isaaniitii miti kun. Hin dogoggorin wanni akkasiin jiru. Tigraay keessa lafa Oromooti jira. Tan gartee Tigreen saamtee fudhatte. Ummata Oromoo hedduutu keessa jira. Booda gartee lafa Oromoo tanaas fudhatanii Tigraay yaani akka itti labsanii deeman hin jiru wanni akkasii. Raayyaa lafa Oromooti. Ummata Oromooti raayyaa. Maaf itti dhiifta'oo? Hin dogoggorinaa waan hundatti gartee rakkoo ni qabna rakkoo hedduu qabna. Garuu immoo Itoophiyaan gartee hogguu namayyuu qircaa godhee gartee bikka adda addaatiin cicciratu kana ummata keenya hedduudha dhiisaa deemna. Okay? Bar Tigraay tuni Tigraay bara 90 takkaatiimi bara. Tigraay tana bara haareetti lafa isaanii bal'ifataniiti naannoo Amaaraati irraas lafa fudhatanii Oromiyaa irraas lafa fudhatanii Affaar irraas lafa fudhataniiti bara Tigraay tana amma jaaratanii jiranii. Maaliif kanarra gartee maaliif ibsobnoo? Ibsobuu hin ta'u kanarratti gaa. Okay? Dantaa isaaniiti takka gartee maqaa federaalaatiin jinniidha. Amalaan warra gartee ogguun gartee mootummaan tuni mootummaa izeemaati isiniin jiru. Fakkeenyaaf yeroo dursoo Abiyyi aangoorra dhufe san
warreen izeemaa kuni miidiyaalee garagaraa irratti gartee maal jechaa turan. Article 39 takkaa gartee wanta keessa constitutiona keessa constitutiona Itoophiyaa keessa bikki gartee hiree kutaan feete gartee ifiisiitiif murteeffachuu dandeesse haja'u. Okay? Article 39 san constitutiona keessa nuu baasaadhaa jaaniiti bar mootummaa gaafachaa turani. Ni yaadatanii miti? Miidiyaalee Amaaraa hunda irratti wanni gaafa sana haasawaa turan waan sani. Yoo yaadattan mee dhugatti yoo dhagaa turtan gaafa san warri gartee dhagaa turtan yoo jiraatan mana keessa mee mallattoo godha. Dhugaan isin hin jaabeeqa. Yoo dhagaa turtan mallattoo godha. Yes, the right to self-determination until secession. Okay? Dhagaa turtanii mi? Amma gartee marii biyyoolessaa jaanii gartee odeessaa jiran kana keessatti paartiin biltsiginnaadhaa artikil 39 nuuf haqamuu qabaa jaanii jiran. Paartiin biltsiginnaadhaa artikilli gartee 39 kuni achi keessaa konstitutiona keessaa nuuf haqamuu qabaa jechaa jiran. Okay, akkam jetta amma? Oromoon federalizimii jaalattu. Akkanan jettu turte silaa. Okay? Oromoon federalizimii jaalatu akkanan jettu. Warri yaada kana qabaachaa ture Amaarota. Or warra gartee Itoophiyaa dullattii barbaadu sani. Isin galtee? Warri gaafa sana akkas jechaa ture. Miidiyaalee hundarra laala. Amma if duuba deebi'aati laala. Oromiyaan haa diigamtu. Artikilli 39 gartee haa haafamu. Federalizimiin haa diigamtu jechaa warri ture jechuudha. Okay? Amma gartee maqaa biltsiginnaatiin kanallee gaafachaa jiran. Okay? Waan kana Amaaratu haasee akkasuma jechaa jira bar bilisummaa. Amaaratu haasee jechaa ture bar. Amaaronni inumaatu bira dabraniiti gaafa gartee konstitutiona kana jaaran mootummaan Itoophiyaadha takkaa gartee mallasaa Tigreen afeerraa nu goone nu achitti mari'atanii godhanii jechaa jira. Okay? Isin galtee waan jechaa jiru. Nu achitti godhanii tanaafuu konstitutionni Itoophiyaadhaa kuni haareetti gartee diigamee ijaaramuu qabaa jechaa turan. Amma inumaatu gartee warreen gaaffii san akka gartee dhiyaattee amma hojiirra ooltu godhaa jiru biltsiginnaadhaa jechuudha. Okay? Guutumatti gartee wanni gartee nuti sila akka uummata Oromootti arkuu barbaannu takka dhaabbanni Oromoodhaa hundinuu okay? Kaafaan qawweetis haa taatu, kaafaan nagayaas haa taatu, warri mootummaas haa taatu gartee sila akka gartee mooraa Tigraay kanatti hundi isaaniitu walitti dhufanii waan Oromootii fi Oromiyaa irratti walii galanii garuu immoo yaada biraa gartee gatta'anii mariidhaan fixatanii akka malee gartee irraa gamman. Okay? Ija feetan illee ilaali wanni gartee gareen amma aangoorra jirtuu fi warri gaara keessa jiru akka diinaatti itti wallaalaniif takkallee nu hin jirtu. Yoo dhugaan gartee dhugaan fadhinaan uummata Oromoodhaatii fi Oromiyaadhaa gartee durfamuu qaba jettee hayyaaddu taate. San jechuun maal? Yoo ati gartee dhaaba OPDOdhaa ka dhugaa san yoo taate jechuudha. Dhaabuma gartee biltsiginnaatu ka dhugaa gartee ka Oromoon harka irra guddaa qabdi je'ee yaadu san yoo taate jechuudha. Okay? Yoommoo gartee san hin taane jettee gaafa hojjettu taate yaanni hedduu gartee ka Itoophiyaadhaa jecha Itoophiyaa kana gartee akka barbaaddutti xiyyeeffannaadhaan warri irratti hojjechaa jiru warra izeemaatiin isiniin jedhe. Okay? Okay?
Lalle taabaa gullalleedha wanni gartee dilla san itti rakkataniif hin jirtu dhugaa dubbachuudhaaf. Abaan gullalleedha amma gartee yoo guutuutti gartee qaama mootummaadhaa ta'an inumaa isaaniifillee gaariidha. Viidiyoo tokko gartee reefuun tana ijoolleen natti ergitee turte kan eenyu Kadir Martuu wallisaa keenya Kadir Martuudha jaalatamaa keenya Kadir Martuudha viidiyoo tokko gartee inni ani yoo jookiidhaaf jechuu jiraatee fi dhugaadhaaf jechuu jiraatee addan beeku garuu hedduu na kofalchiise. Okay? Viidiyoo san gama Facebook irratti illee share godheetin ture. Wanni inni jee oduun gartee ABO'n Finfinnee jirtu mootummaa wajjin gartee hojjetteeti mootummaa wajjin walitti hidhamaniiti hojjechaa jiranii ja'anii gartee odeessaa jiran. Inumaatu gartee tiika mootummaa keessatti ABO'n hojjechaa jirti jechuun je. Okay? Mootummaan tunuu ABO'dha jechuudha. Mootummaan tunuu ABO'dha jechuudha. Jeeti gartee haasawaa jira. Hedduu na kofalchiise dhugaan sin jaa hedduu kan qabne warri laaliin dhaqaa laalaadha hedduu na kofalchiise dhugatti jechuun kaa akka inni jechaa jirutti laal maqaan kun wal duruu bahee jira beektanii amma miidiyaaleen gartee warra Amaaraatii fi Tigree fi jinniin kun yeroo takka mootummaan tuni mootummaa ABO'ti yaanii gartee yaamanii yeroo takka mootummaa gartee OPDO'ti yaanii yaamanii ati mootummaa Oromummaati yaanii yaaman yeroo fadhanis. Okay? Hundinuu mootummaa Oromooti yaanii gartee qubatti laachaa jiran jechuudha. Okay? So sanii gartee inni inumaatu tolcheeti waan gartee jarri gaama dura jechaa ture san yoo dubbiin tuni gartee akkana taatu taate inumaatu gartee jarri kuni mootummaan tuni ifiifuu ABO'dha jedhee so ani hedduu na kofalchiise jechuudha. Okay? Yaa obboleeyyan